kabajamtoota hordoftoota sagantaa kiyyaa dura nageenya waaqaa yaa ga'u nagaa kiyyatti aansee sirna jaarsummaa aadaa Oromoo irrattan yaada kennuu barbaada. Sirni jaarsummaa Oromoodhaa iddoo guddaa qaba. Aadaa boonsaa sabni Oromoo qabu keessaa inni guddaan tokko sirna jaarsummaati. Sirni jaarsummaa kun uummata Oromoo qofa bira osoo hin ta'in uummata Itoophiyaa baay'ee biratti beekamaadha. Kanaaf uummata Gaamuu, uummata Sidaamaa, uummata Hadiyyaa, uummata Walaayitaa, uummata Guraagee, uummata Sumaalee, uummata Affaar fakkii goonee fudhachuu hin dandeenya. Uummanni kun hunduu rakkina isa jidduutti uumamee kan itti furu sirna jaarsummaa boonsaa qaba ture. Garuu amma sirni jaarsummaa biyya kanaa kan Oromootis ta'ee kan saba kanaa hunduu dadhabaa akka deeme argaa jirra. Uummanni Oromoo jaalalaa fi nagaan waliin jiraachuu kan isa dandeechisee sirna jaarsummaa isaatiin rakkina isa jidduutti uumamu hundaafuu furmaata kennuu wanta danda'eef ture. Oromoon isa qofa odoo hin ta'in alagaa wajjinillee rakkina uumame sirna jaarsummaatiif fixaa ture. Oromoon nama qofa odoo hin ta'in bineensa wajjinillee safuu eeggatee jaalalaan fi weelleedhaan wajjin jiraataa ture. Amma aadaan boonsaa suni kabajamee itti fayyadamuu dhabuu keenyaaf akka Oromootittis waliigalteef tokkummaa dhabuu keenya malee biyyattiin tunis biyyattii jeequmsi keessatti babal'ate, biyya dararaan keessatti baay'ate, biyya nageenyi keessatti dhabame akka taatu goosisee jira. Odoo sirna jaarsummaa aadaa tanaan dura qabnu kanatti fayyadamnee rakkina nu jidduutti uumamee karaa jaarsummaatti fixuu dandeenye hammeenyi amma jiru, dhumti amma jiru, miidhaan amma jiru, buqqaatiin amma jiru kun hunduu hin jiraatu ture. Oromoon maal jedhaa? Injifannoo humnaan argatturraa injifatamummaa jaarsummaadhaan argattutu irra sii wayyaa jedhama. Humnaan injifaturraa jaarsummaadhaan injifatamanii araaramuutu caalaa jechuudha. Kuni sirni jaarsummaa hangam akka nagaa buusuu danda'u, hangam akka nagaa wal nama jiraachisuu danda'u sirriitti ibsa. Oromoon sirna gadaa haqarratti hundaa'e dimokiraasawaa kan ta'e kana jaarraa hedduu dura uumee tumee ittiin jiraate nagaaf jaalalaan ittiin jiraatu isaa agarra. Warri waa'ee Itoophiyaa takkitti dubbatanis Itoophiyaa sanaa maqaa guddaa dur qabdutti deebifnaa, akka duritti sadarkaa guddaatti deebifna yennii waggaa dubbatan dhageenya. Kana jechuun maal jechuudha? Biyyi Itoophiyaa suni sadarkaa amma jirturraa tanaan dura guddoodha, guddina qabdii, kabajaa qabdii dhaamsayyuu dabarsuu isaaniiti. Gara biraatiin biyyi tuni dur kabajaa qabdii, guddina qabdii yennee waggaa kan dubbannu taate dhaloonni yeroo sanii
biyya tana guddisuu irratti biyya tana nagaa uumuu irratti dhaloota ammaa caalaa dandeettii akka qabu agarsiisa. Nusi waa'ee sirna gadaa, cimina sirna gadaa, qulqulloomina sirna gadaa, haqqummaa sirna gadaa, dimokiraasummaa sirna gadaa hoggaa dubbannu Oromoonni sirna kana tumanii dabarsuni hangam nu caalaa bilchal akka qaban, dandeettii akka qaban irraa hubanna. Beekumsa jechuun, dandeettii jechuun hawaasa sanitti yeroo hawaasa san keessa jiraatanitti yeroo jiranitti hawaasa kana nagaan jiraachisuu, jaalalaan jiraachisuu, gadadoo keessaa baasuu danda'uudha. Beekumsa jechuun kana malee waan biraati miti. Ani yeroo tokko tokko wanni na dinqu namoonni ammaa kun waltajjii irratti baanee ummata keenya kan oduu ofiin baratin nu barsiisee jedhanii waggaa dubbatamu dhageenya. Jecha kana takka hoggaan taa'ee ilaalu na dinqa. Ummata osoon baratin nu barsiise waggaa jennu kana nuyi ummanni kun beekumsa hin qabu, osoo beekumsa ofiin qabaatinii nuti beekumsa akka horannu, akka beekumsa argannu nu godhee, gara biraatiin immoo nuyi isaanirra beekumsa arganne, barnoota arganne jennee ummata keenya kana osoo hin baratin nu barsiise jennee hoggaa haasofnu nuti isaanirra baranne, isaanirra beekne ergaa jennu dubbachaa akka jiru natti fakkaata. Garuu nuyi ummata osoo hin baratin nu barsiisa jennu sanirra beekumsa qabnaa, qaroomina qabnaa, waliigaluu dandeenya, tokko ta'uu, tokkummaa uumuu dandeenye, waliigaltee uumuu dandeenye, jaalala uumuu dandeenye, nagaan jiraachuu dandeenye. Egaa kana godhuu danda'in immoo barnoonni nu barannee warri keenya nu barsiise oduu ofiin baratin ofiin nu barsiisaniiti abbaa beekumsaa nu godhan jennuun kuni dhuguma isaan caallee jirraan gaaffii jedhu nutti fida. Kanaaf warri waltajjii irratti hawaasa keenya kan oduun barin nu barsiise jennee dubbannu kuni jecha kan irra deebinee oduu laallee gaarii natti fakkaata. Haguma ija keenyan agarree umrii keenyan irra geenye irratti oduu laallee qabsuma Oromootirraa oduu kaane qabsoonni dhaloonni Maccaa Tuulamaa godhee fi tokkummaan hoggaa san dhaloonni Maccaa Tuulamaa uume fi har'a warri barnoota ammayyaa barannee dooktara piroofeesarii irra jennu kuni uumne kan walitti dhufu miti. Uummanni dhaloonni Maccaa Tuulamaa Oromoo tokkoomsuu bira dabreeti uummata Kuush warra akka Sidaamaa, warra akka Affaar miseensa waldaa Maccaa Tuulamaa akka ta'an goosisanii Oromoo bira dabranii uummata kana jidduutti tokkummaa uuman. Maqaan Maccaa Tuulamaa jedhu Sidaamaa fi Affaar dhiisitii uummata bareentudha hin ida'atu. Maccaa Tuulamaa jechaan bareentuu hin ida'atu jechuudha. Affaarii fi Sidaamaa dhisi. Garuu uummanni bareentudha. Maqaan kun hin ilaalu hin jenne. Sidaamaan akkas hin jenne, Affaar akkas hin jenne. Kaayyoo tokkicha akka deemsan wal hubatan malee
waa'ee maqaatiif iddoon kennine. Waan wal amananiif, waan walii galaniif dhimmi maqaa isaanii hin dhimne ture. Wal hubatanii waliif galanii maaliif akka deeman waan wal hubataniif maqaan abbaa fe'es haa ta'u kaayyoon keenya tokkichaa, miidhamni keenya tokkichaa, wal fakkaannaa. Kanaafuu maqaa fe'e jalattuu tokko taanee miidhama keechaa yaa baanu malee waa'ee maqaa nu rakkisu jedhaniiti maqaa Maccaatuu lama jalatti uummanni kun hunduu kan maqaan kun hunduu isaan ilaalle ijaaraman jechuudha. Har'a garuu warri siyaasa Oromoodhaa hoogganan saba biraatii fi Oromoo tokko godhuu dhiisitii Oromoodhaa tokko godhanii wal jala hiriisuu hoggaa dadhaban agarra. Amma namni akka Oromoodhaa bakka meeqatti citee bakka meeqatti wal qoodee wal miidhaa jiru biyya kana keessa waan jiruuf fakkaatu. Kuni Oromoon maaliif tokkummaa dhabee gaaffiin jedhu dhaloota kanatti baay'ee dhagahamuu qaba. Dhaloonni kun irratti mari'atuu qaba. Akka aadaa Oromootitti rakkinni tokko hoggaa si mudate, dadhabinni tokko hoggaa si mudate, injifatanni tokko hoggaa si mudate, injifatama kanaaf itti gaafatama of goota malee warra si injifate, warra si moo'e sanii miti kan itti gaafatamaa gootu. Of itti gaafatamaa godhuu qabda. Of gaafatuu qabda. Dadhabina hiyyaafanii akkana ta'e jetta malee warra sirra aanee si moo'atee si injifate sanii balaaleffachuun qabdu. Inni kaayyoo ofiitiif waan dhaabbatee galmaan gate jechaadha. Kan akka namaatitti tokko taatee mala maltee karaa rakkoo jalaa si baasu uumuu kan dadhabate si waan taateef wanna sirra ga'e hundaafuu itti gaafatamni ofii fudhatta malee nama biraatti kennuu hin dandeessu. Wanni amma Oromoo biratti arguu dadhabne kana. Oromoon hanga ammaatitti alagaan kana nu godhe jee alagaa abaaruu malee nuti maaliifii yaanni keenya carraaqin keenya galma ga'uu maaliif dadhabee? Kanaaf itti gaafatamaan nutu rakkina qabaa. Kanaafuu keecha keenya deebinee ilaalla jee hayyuu Oromoo beekaa Oromoo kan dubbatu tokko illee nageenya. Oromoon of keessa ofii ilaaluurra rakkina ofii ilaaluurraa yeroo ammaa miidhaa alagaa balaaleffatu alagaa abaaruurratti xiyyeeffata. Kana jechuun rakkina isaatiif alagaa itti gaafatamaa gochaa jira malee miidhama kiyya dadhabina kiyya irraa na mudate rakkina kiyya irraa na mudate jedhee too'i yaaluu hin dandeenye jechaadha. Leenjisaan kubbaa miilaa tokko hoo injifatame maaliifan injifatamee dadhabina maalan qaba jeeti dadhabina keessa ofii ilaala malee garee isa falmee isa injifate san balaaleffatuun gatiin qabu hin godhus. Itti gaafatama ofii fudhate jechaadha. Amma Oromoon waan ofii keessa ofii ilaalee dubbatuu dhiisee yeroo hundaayyuu rakkina isaa warra isa bite, warra isa moo'e, warra isa injifate san itti gaafatamaa godhee dadhabina ofii qabu, rakkina ofii qabu garagalee qoratee ilaalee sirreeffatuu dhabuun rakkina duraati, dadhabina duraati. Aadaa Oromoo keessa waan hin jirre kun Oromoon rakkina ofitti gaafatamaa godhaa. Hoo injifatame dadhabina kiyyaafan injifatame jedhaa. Dadhabinni kiyya maali?
waliigaltee maaltu nu dhoowwe, tokko ta'uu maaltu nu dhoowwe, karaan tokkummaan itti uumamuun garamii, rakkinni nu gidduu jiru eenyu, rakkina kana eenyutu uume, rakkina kana akkamitti fala itti goona jedhee keecha ofii qorata malee Oromooni akka amma hayyoonni Oromoodhaa godhaa jennutti rakkina nu keessa jiru hin dubbannu, walis saaxilinaadhaa, rakkini keenya numa keessatti taa'ee diinuma abaarree, diinuma arrabsinee uf duratti deemnaa yaanni jedhu ilaalcha Oromootii alaa. Rakkina keenyaaf ofii itti gaafatama fudhachuu dadhabnee qaama biraa itti gaafatamaa godhuudha. Namni immoo rakkina ofiitiif itti gaafatamaa of godhuu dadhabee rakkina isaatiif qaama biraa itti gaafatamaa godhe yeroo kamuu immoo rakkina keessaan bahu. Kanaaf sirna jaarsummaa Oromoodhaa boonsaa Oromoo rakkina isa jidduu jiru ittiin hiikee waliigaltee fi tokkummaa uumaa ture san amma Oromoon eechattu itti fayyadamaa hin jiru. Waldhabbii akka dhuunfatitti uumamus, waldhabbii akka gareetitti uumamus, waldhabbii akka dhaabaa Oromootitti uumamus tokkoof Oromoon amma dubbatee hoggaa inni furmaata kennu argaa hin jiru. Guyyaa guyyaadhaan wal qooduun, wal diiguun, wal biraa deemanii gara alagaatitti galuu hin argina. Kanaaf barii namni nu biraa deemee maaliif alagaatti galee jechuu qofa duun ta'ini rakkinni nama nu biraa oofee lammii isaa jibbisiisee alagaa isa jaalachiisayyuu maali jennee of gaafatuu qabna barnu. Oromoon tokko lammii isaa dhiisee kaayyoo isaa yeroo dheeraa irratti wareegama kafale dhiisee gara biraa akka deemu kan isa taasise rakkinni kun maal inni jennee of qorachuu dhiifnet, keessa keenya ilaaluu dhiifnet yeroo hundaayyuu dubbii teenya fi nama biraa itti gaafatamaa goonee, qaama biraa itti gaafatamaa goonee balaaleffachuu irratti xiyyeeffannee jechaadha. Wanni nuyi rakkina keessaa bahuu dadhabneefis rakkina keenyaaf itti gaafatamaa of godhuu dhiifnee qaama biraa goonee ilaaluudhaan rakkina nu jidduu jiru waan tokkummaa nu dhoowwe, waan waliigaltee nu dhoowwe maalidha jennee keessa keenya gargallee ilaaluudhaa fi iftoomina dhabuu kanatu wajjin mari'annee tokkummaadhaan iftoominaan mari'annee of keessa ilaaluu dadhabuudhaan, murannoo dhabuudhaan, dandeettii dhabuudhaan, fedhii dhabuudhaan rakkina keenyaaf qaama biraa itti gaafatamaa gochaa waan jirruuf hanga ammaa aadaa Oromoo, boonsaa Oromoo nutti dhiisee nu biraa deeme kan akka jaarsummaa Oromootitti fayyadamnee rakkina keenya hiikuu dadhabuun, aadaa keenyatti fayyadamuu dadhabuun, namni immoo aadaa ofiitti fayyadamuu hin dandeenye, bu'uura aadaa ofii hin qaban immoo barnoonni alagaatis kan isa fayyadu ta'uu hin danda'u. Kanaaf rakkinni keenyaa aadaa keenyaaf iddoo kennuu dhabuudha, sirna jaarsummaa Oromootiif iddoo kennuu dhabuudha, iftoomina amala Oromoon qabu wallaaluudha, rakkina keenyaaf of dhiifnee alagaa itti gaafatamaa go'uudha. Kanatu rakkoo keenya fi furmaata nu dhoowwe. Kanarraa kaanee alagaa itti gaafatama godhuurraayi rakkinni keenyaa rakkina nu keessa jirutu, dadhabina nu bira jirutu, laafina nu bira jirutu yeroo hundaayyuu galma deemnu nu ga'uu dhoowwe jennee tooyi Oromoon alagaa balaaleffatuurra keessa ofii garagalee ilaaluudhaaf murannoo fi dandeettii akka qabaatu qabuuni dhaamsa dabarsaa. Galatoomaa.